akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qartuuti. Akkuma aadaa isiniif seenee akkamitti aappii meeseejii fi viidiyoo akkasumas footoo akkamitti erguu akka dandeenyu isas kan erguu karaa daataatiin akkamitti akka ta'e mul'isuuf kan dhufeerra. Isa kana sirreeffachuu fi settingii seenuudhaan settingii irratti wanta sirreessitu jira jechaadha. Jalqaba gara settingii galla gara settingii aappii yookaan bilbila keenya irra jiru seenna. Settingii erga seennee settingii seenuudhaas silkii yookaan wanta nama irra hojjechaa jiru kana irratti neetwork setting kan jedhamu mul'ata. Isin bira connection jechuu danda'a. Isa seentu erga seennee simii lama yoo qabaatan yookaan tokko yoo qabaatan simii tokko filattanii seentu. Erga simii tokko filannee seennee as biratti access point names ta'e kan irratti ni tuqna. Erga tuqnee as biratti jechaadha. Isin tuqaa sadii kan tuquudhaan addi ta'e filattanii addi gochuu seentanii anas biratti addi waan adda jiruudha. Addi godhee seenaa jechaadha. Isa isinitti mul'isuu fi neem tajaajila sana biratti jechaadha. Erga akkana seennee neem tajaajila isin fida. Neem tajaajila sana biratti MMS jettanii barreessitu. Okay jettanii APN tajaajila sana biratti immoo MMS tajaajila sana barreessitu. Okay jettanii as biratti username tajaajila sana biratti immoo itiyoo jettanii barreessitu. Itiyoo akkatti bu'eessu kanatti bu'eessitu itiyoo jettanii barreessitanii. Okay jettanii paaswoordii isaallee itiyoo jettanii barreessitu. Okay jettanii as biratti SEC tajaajila sana biratti akkam qubeessu kana qubeessan jechaadha. HTTP tuqaa lama erga galchinee booddee mallattoo isaan ishee lama galchina. Itiyoo ittisiisuu MMS.et jennee barreessina. Okay jennaani MMS proxy ta'e iddoo sana biratti lakkoofsaan barreessu kana barreessitanii 10 tuqaa galchitu 175 tuqaa galchitu 226 tuqaa galchitanii 163 galchitanii okay jettuun jechaadha. MMS port tajaajila sana biratti 700 fi 78 jettanii galchitu. Okay jettuuni APN tape tajaajila sana bira dhattanii APN tape tajaajila sana biratti jechaadha. Isii biratti MMS galchitu. MMS jenneeni okay jennaani APN protocol iddoo sana bira erga seennee as biratti tajaajila qabaatana IPv4 tajaajila sana biratti isii irratti caqasna jechaadha. APN roaming protocol tajaajila sana biratti immoo isa irratti illee maal galchina IPv4 tana biratti caqasna jechaadha. Erga isa bira caqasnee iddoo biraan tuqnu ol deebinee raayitii tuqna jechaadha. Isin biratti seef jechuu danda'a. Anas bira raayitii waan fidee jiruu fi raayitii tuqa jechaadha. Haala kanaan isa kana naa fidaa jechaadha. Erga isa kana akkana isinii fiduu qaba. Erga isinii fidee sim keessa yookaan aappii bilbila keessa irra jiru ka SMS jechaadha. Seentanii viidiyoo adda addaa erguu dandeessu. Akkasumas suuraa adda addaa fakkeenyaaf bira haa galuuti akkanatti jechaadha. Viidiyoo adda addaa erguu akka danda'u suuraa adda addaa akka isinii fiduu